Jilli Ministeera Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Dr. Laggasaa Tulluun durfamuu hojiilee dijitaalaazeeshinii gama ismaartii Adaamaan hojjetame daawwate. Jilli kun hojiirra oolmaa sirna dijitaalaazeeshinii qabiinsa ragaa lafaa, qabiinsa ragaa hojjettootaa, giddugala waamicha bilisaa, wirtuu kenna tajaajila gaaddisa odaa Adaamaa fi hojiilee biroo gama ismaartii Adaamaatiin hojjetame daawwatee jira. Akka magaalaa Adaamaatti mootummaa cimaa kenna tajaajila uummataa si'ataa, ariifataa fi qulqullina qabu kennuuf yaadama ismaartii Adaamaa jedhu erga hojiirra oolee as bu'aan gurguddoon argamee jira jedhan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jalde. Tajaajila mootummaa magaalaa keenyaa fooyyessuuf kallattii mootummaa keenya qabannee hojjechaa turre dijitaalessuudha. Jaarraa 21ffaa keessatti argamna. Adeemsa kenna tajaajila mootummaa kanaan dura yaalaa turreen fedhii jijjiiramaa amma jiru keessummeessuu akka hin dandeenye mootummaan keenya amanuudhaan galmoota misooma magaalaa keessaa inni afraffaan e-governance dhugoomsuu yaada jedhu bu'uura godhachuudhaan dijitaalessuu bu'uura hojii keenya ittiin jijjiirru gochuudhaan yaalii gochaa turree jirra. Madda komii rakkoo hawaasaa hundeerraa furuuf kenna tajaajila wirtuu gaaddisa odaa Adaamaa hundeessuun tajaajila ariifataa kennuu irra darbee magaalota biroof muuxannoo ta'aa dhufnee jira jedhan obbo Haayiluun. Rakkoolee hundee gadi fageeffatan hiikuun bu'uura akka ta'u irra deddeebi'amee mootummaan keenyaan ka'aa turee jira. Tajaajila fooyyessuu jechuun hidda dhiigaa riiformii keenyaa akka ta'e ni hubatama. Kanarraa ka'uudhaan tajaajila fooyyessuuf adeemsota gurguddoo sadii hordofnee yaalii gochaa turre. Adeemsi inni tokko kallattii mootummaan olirraa hanga gadiitti nu kennu lakkoofnee hojiitti kun hojimaatota guyyoota abbaa dhimmaa kabajuu fi kabachiisuun ummataaf dhaqqabamaa ta'uun isa hangafaatii yaalaa turree jirra. Daawwannicha irratti kan argaman Ministeera Tajaajila Kominikeeshinii Mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu magaalaa Adaamaa hojiilee fakkeenyummaa gaarii ta'uu danda'an hedduu hojjetamuu ibsanii daawwannichattis kan gammadan ta'uu himan. Magaalaa Adaamaa kana keessatti kanaan durallee yeroo adda addaa kan ilaallee jira. Amma immoo bifa haaratiin keessumattuu Adaamaan smart city ijaaruuf sochiin inni godhe keessumattuu e-governance smart city akkuma waliigalaa immoo tajaajila ariifachiisaa walqixxummaa እንዲሁም karaa rakkoo tokko tokko irraa yookaan immoo namootaaf bifa hin taaneen tajaajila kennamurraa bilisa ta'e hunduma walqixxummaa kan ilaalu tajaajila e-governance ta'een hojii kennuuf yookaan immoo tajaajila kennuuf hojiiwwan godhame baay'ee kan nama dinqisiisudha. Kunuma keessumattuu karaa mootummaatiinis ta'e karaa dhaaba keenya badhaadhinaatiin kallattii kaa'ameen mootummaan tajaajila sirrii ta'e uummata hundumaa bifa walqixxaa'een karaa adda addaarraa bilisa kan ta'een tajaajila kan kennu magaala keessatti immoo gocha rakkoolee adda addaa tokkollee keessumattuu seekuritii wajjiniin kan wal qabatu haara hattummaa wajjiniin kan wal qabatu namoota walitti bu'insa wajjiniin wal qabatu balaa namaanis ta'ee uumamaan uumamu kana sirriitti dafanii bira gahuudhaaf rakkoonlee qunname rakkoo san dafanii hiikuudhaaf bifa toluun tajaajila e-governance irratti yookaan karaa smart city hojjetame baay'ee kan nama dinqisiisu baay'ee nus itti gammanneerra. Miidiyaa fi kominikeeshiniin tarsiimoo mootummaa hojiirra oolchuun sirna sabdaneessummaa bifa cimsuun danda'uun hojiin waliin hojjetamaa jiru boonsadha jedhanii miidiyaa fi kominikeeshinii hojiilee gama hawaasummaa dinagdee fi nageenyatiin hojjetames boonsadha jedhan. Miidiyaa fi kominikeeshiniin tarsiimoo haaraa keessatti hojii fakkii ta'e hojjechaati kan jiru keessumattuu bifa ummata Itoophiyaa gara tokkotti fiduun akkuma walii garaa immoo sabdaneessummaa bifa cimsuun hojii gaariidhaan hojjechaa jiru. Inisheetivii adda addaa mootummaan kanaan dura kallattii kaa'e irratti giddugaleessa godhatanii nageenya irrattis giddugaleessa godhamee hojii keessumattuu diinagdee irrattis hawaasummaa irrattis karaa adeemsa dippiloomaasiitiinis hojiiwwan hojjetaman akkuma walii garaa karaa miidiyaa fi kominikeeshiniitti baay'ee cimaadha kan jedhudha kan kaafne yookaan immoo jajjabina kan agarsiise jenneeti kan qoranne.